raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Ashamaa akka mul'atan dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduu guyyaadhaa qabannes ni dhiyaanneerra. Oduu waliinis aan Iftuu Galataati. Aanaa Ambootti manneen jireenyaa jiraattotaa waraana mootummaatiin gubachaa akka jiran himame. Manneen hidhaa Saawudii Arabiyaa keessatti dararaan lammiilee Itoophiyaa irratti taasifamaa jiru itti fufee jiraachuun dhaga'ame. Dulli baatii tokkotti waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf mootummaan jalqabe fashalaa'uun ibsame. Kanneen biroos qabannee dhiyaanneerra. Amma xumuraatti nu waliin tura. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Ambootti manneen jireenyaa qonnaan bultootaa ibidda waraanni mootummaa itti qabsiisuun gubachaa jiraachuun ibsame. Jiraataan Aanaa Amboo tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himanitti waraanni mootummaa aanicha keessa socho'u caamsaa 7 bara 2022 Aanaa Amboo ganda qonnaan bulaa Haruu Xiroo iddoo addaa Mi'eessoo jedhamutti manneen jireenyaa qonnaan bultootaa 6 ibiddaan barbadeesseera. Manneen jireenyaa qonnaan bulaa obbo Ayyaansaa Dirribsaa, obbo Gammadaa Fayyeeraa fi kanneen qonnaan bultoota biroo 4 walumaa galatti manneen jireenyaa qonnaan bultootaa 6 gubuu fi kaan immoo qe'ee isaaniirraa buqqisuun godaansisuu himaniiru. Aanaa Ambootii gandimmoo ganda Haruu Xiroo keessa bakki addaa isaa immoo Mi'eessoo jedhama. Mootummaan humna bobbaaseenii qabeenya uummataa qonnaan bulaadha. Uummanni illee dhimma jechuun kan uummata nagaa irratti tarkaanfii ibiddaa fi qabeenya irratti gubuun kan beekamudha. Manni gubate immoo kan Ayyaansaa Dirribsaati. Gammadaa Fayyeeraa kan jedhamudha. Walumaa galatti naannoo mana ja'a wayiitu gubatee maaliif akka gubatee fi eenyu akka gube immoo waraana mootummaa akka gube qofa qabnaa. Uummanni illee baqatee keessaa bahe. Waraanni gocha kana raawwate raayyaa ittisa bilxiginnaa fi poolisii humna addaa Oromiyaa ta'uu kan himan maddi kun torban darbe keessa tooruma sanatti manguddoo argaa dhageettiin muuxannoo gabbataa qaban tokko badii malee akka galaafatan yaadachiisanii ammas bifa haaraan manneen jireenyaa uummataa ibiddaan gubanii qeerraa buqqisaa akka jiran eeran. Kidaameetii kan waan kun raawwatee humna waraanaa mootummaati makkalaakaadha jedhu humna keessa jira. Warreen kana kan wal qabate uummatuma nagaadha. Uummatuma qotatee bulu homaa tokko hin beekne waan isaan ittiin beekamillee hin beekamne kanuma mana gubanii fi uummanni jalaa baqateennaan jaarsallee ajjeesan jaarsawillee garuma gadii sanaa ajjeesanii kanumaan uummanni jalaa sosocho'ennaan mana nama ja'a wayii guggubanii qabeenya illee irraa saaman malee kan kana godhe waraanuma mootummaa jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jechuun namoonni ibiddaan manneen jireenyaa jalaa gubuun tasgabbii jireenyaa dhorkan kunniin isaanis ta'e maatiin isaanii waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhanni qaban tokkollee akka hin jirre himanii kaabinoonni gandaa waraana bilisummaa Oromoo dheessanii magaalatti galan haaloo dhuunfaa lafatti qaban bahuuf jecha eeruu sobaa kennanii namaa fi qabeenya miisisaa jiraachuu dubbatan. Warreen manni irraa gubate immoo waraana keessallee wanti jiru wanti jiran illee hin jiran jechuudhaani. Akkasumatti uummatuma nagaadhaa, uummatuma qotatee fi horsiifatee bulu malee uummata waraanaan illee wal dhufeenyaa fi hidhata qabullee miti jechuudha. Keessaa gaajjii diinaati warruma achii ol galee waraana bilisummaa Oromoodhaa walitti dhiibbaa ta'ee qaamota tokko jiru. Isaanumatu jibba dhuunfaa waan akkas godhaniif immoo waraanni mootummaa immoo jibba dhuunfaatii warra qaamota isaa biraatiin fa'aa kan kana godhuma malee warri kun waanuma tokkollee waraana bilisummaa Oromoo wajjinillee waa hidhata qaban illee hin qabu. Ijoolleen isaanillee kan bosona keessa hin qabu. Ofiillee gatanii hin qabanii qotee bulaadhaa. Bultootadha waan tokkollee kanummaa jireenya isaa ittiin gaggeeffatan jireenya mo'achuuf tarii malee waan waraana faanillee hidhata qaban hin qaban jechuudha. Rakkoon uummanni aanichaa akka hawaasaatti keessummeessaa jirutti garmalee gaddi isaan seenuu kan himan namni kun mootummaan bilxiginnaa uummatan bakka bu'aa jedhu gochaa fokkisiisaa akkasii uummata irratti raawwachiisuunsaa seera dhabdummaasaa mirkaneessuun kan of saaxile ta'uu eeraniiru.
Wanti baay'ee badaa fi fokkisaadha. Kuni gama nama tokko wayinimmoo akka nama dhuunfaa tokkotti yeroo ilaalamu mootummaan biyyattii keessa jira jechuuf nama qaanfachiisaa jechuudha. Maaliif mootummaan tokko mootummaa kan jedhamu uummata malee uummata duuba mootummaa jedhamuu hin danda'u. Uummata immoo akka itti darare, uummata saamee saamsisee, uummata manaa fi qabeenya irratti gube, uummata nagaa qe'ee fi araddaa irra jiru murjeessaa fi isuma iyyuu egaa jeesee ba'e immoo akka awwaalamne orkachuullee reeffallee reef allaattiin akka bakkeetti nyaatu gochuun isaa kun mootummaan akka hin jabeessaa jira. Garuu wanta asirratti uummanni biyyattii keessa jiru kan inni baruu fi ilaaluullee qabu biyyi tokko kan ittiin hoogganamtu mootummaa mataa ishee dandeesse mootummaan immoo biyya duuballee mootummaa ofiin jechuu hin danda'u. Haa ta'u immoo malee inni mootummaa sigaa yoo ta'u baate ofuma isaa nageenya buusaadha ofuma isaa immoo nageenya booressee qabeenya uummata qotee bulaa fi horsiisee bulaa uummata nagaa uummata homaa hin beekne wanta akka godhi jedhame kan hin goone wanta homaa tokkollee hin beekne irratti akkaan fibate waan akkasii jechuun isaa ture egaa obbulee. Dhumarrattis Oromoon sababa Oromoo ta'eef qofa shanee jedhamee jumlaan ajjeefamaa jira waan ta'eef wal qoqqooduu dhiisee sirna isa ajjeesu kana yeroo dhumaaf gamtaan ofirraa qolachuu akka qabu dhaaman. Namni Oromoo jedhame cuftuu shanee akka jedhame quba bakamaa hundumtillee beekaa jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo otoo waliin buusiin otoo immoo walillee laatiin danda'amuu fi lafa danda'amutti ejjennoo tokkoon fatee tokkummaa isaa jabeeffatee mootummaa sirna gabroonfataa fi nama nyaataa kana akka ofirraa buqqisuu fi akka yaadaa fi haala illee wal bira dhaabbatee gorsaaf dhageettiif haga'u illee wal gargaaree wal deeggaree wal qabatee akkuma cimuun dhaamsa barbaada. Hobii Waaqotu gabaase. Lammiileen Itoophiyaa harki caalmaan isaanii dhalattoota Oromoo ta'an manneen Saawudii Arabiyaa garaa keessatti yakkoota mirga namoomaa faalleessan jajjaboon irratti raawwatamaa kan ture yoo ta'u, lammiileen kunneen ammallee dararaa fi gidiraa hammaataan irratti raawwatamaa jiraachuu torri marsariitii Middle East Eye lammiilee Itoophiyaa mana hidhaa keessatti argaman dubbisuun gabaaseera. Gabaasa Liban Jaarsoon qindeesse Gurmechaa Gammachuu akka taanutti isinitti hima. Baatiiwwan darban keessa mootummaan Itoophiyaa lammiilee manneen hidhaa Saawud Arabiyaa garaagaraa keessatti hidhamanii rakkoo fi gidiraa jabaaf saaxilamaa jiran keessaa namoota 100,000 ta'an waliigaltee mootummaa Saawud Arabiyaa waliin taasifameen gara biyyaatti deebisaan jira jedhullee gabaasni Middle East Eye garuu lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti dararamaa jiran kanneen gara biyyaatti akka galan taasifameera jedhamee odeeffame harka hedduun kan caalan ta'uu beeksiseera. Akka gabaasa Middle East Eye'tti gidiraa lammiilee Itoophiyaa irratti raawwatamuu fi haala qabinsa mana hidhaa keessa jiru wal qabatee torban darbe keessa musliimota gola addunyaa hunda keessa jiran biratti mormii fi balaaleffannaa uumuu danda'a jechuun poolisiin manneen hidhaa lammiileen Itoophiyaa keessatti hidhamanii jiran hunda sakatta'uun moobaayila funaanuu beeksiseera. Sababni poolisoonni Saawud Arabiyaa moobaayila sakatta'anii walitti qabaniifis lammiileen Itoophiyaa kunneen qunnamtii lammiilee alaa waliin taasisan danquu fi suuraa fi viidiyoon dararaa isaanirra ga'u miidiyaalee fi hawaasa idil addunyaa bira akka hin geenye taasisuuf akkasumas gidiraan lammiilee kanneenii ukkaanfamee akka hafuuf jedhamee akka ta'e himameera. Godina Matakkalitti mootummaan Bilxiginnaa uummata Oromoo addatti foo'ee meeshaa irraa hiikaa jira. Waraanni mootummaan Bilxiginnaa bobbaasee naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti uummata Oromoo addatti foo'ee qawwee fi meeshaalee qara qabanillee osoo hin hambisin irraa hiikaa jiraachuun ibsame. Jiraataan godina Matakkal tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himanitti dhuma torban darbee irraa eegaluun waraanni mootummaa qonnaan bultoota gandoota aanaa Dibaaxee keessa jiraatan hundarraa qawwee dabalatee meeshaalee qara qabanillee albeen osoo manatti nafin dirqiidhaan uummatarraa hiikaa jiraachuun ibsame. Maddi keenya akka jedhanitti namoota Oromoo ta'anii karaa seera qabeessaan eeyyama itti baafachuun meeshaa manaa qabanillee osoo hin hambisin sababa Oromoo ta'aniif qofa meeshaan qonnaan bulaa keenyarraa guutummaatti hiikameera jedhu. Kana malees gandoota baadiyyaa keessatti qonnaan bultoonni bakka humni ibsaa hin qaqqabnetti tajaajila ibsaa argachuuf waggoota 8 dura gurmaa'anii soolaarii bifa liqiitiin bitatan akkasumas TV fi dishiin osoo hin hafin waraanni mootummaan gamas bobbaasee guutummaatti uummatarraa akka saame namni kun raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru. Dabalataanis abaa'oo shanee waan ittiin soortaniif qabeenyi homtuu isiniif hin barbaachisu jechuun waraanni Bilxiginnaa kun midhaan horii fi birrii uummata jalaa saamuu dubbatu. Calliftanii jiraachuudhaaf beela'uu fi rakkachuu qabdu jechuun akka uummatatti qoosaa turanillee maddi keenya raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru.
dhumarrattis uummata Oromoo godina Matakkal aanaalee jiran hunda keessaa jiraatan irratti xiyyeeffachuun dararaa hammaataa qaqqabsiisuu erga eegalanii waggoonni lakkaa'amuu himanii inni ammaa kun ifatti duguuggaa sanyii Oromoota Matakkal keessa jiraatan irratti raawwachuuf waan kaayyeeffatanii ka'an fakkaata jedhan. Godinichatti mootummaan Bilxiginnaa fi gariin finxaaleeyyii faannoo waliin ta'uun uummata nagaa ajjeesaa qabeenya uummataa saamaa fi barbadeessaa turuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama jechuun kan gabaase Wabii Waaqooti. Mootummaan Bilxiginnaa waraana farra riphee lolaa jechuun haleellaa qilleensarraa fi lafoo Oromiyaa kutaalee garaagaraatti irratti baneen lubbuun namoota nagaa hedduun darbaa kan ture yoo ta'u, duulli baatii tokkotti waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf mootummaan Bilxiginnaa eegalee fashalaa'uu waraanni bilisummaa Oromoo beeksiseera. Duula farra riphee lolaa mootummaan Bilxiginnaa Oromiyaa guutuu keessatti gaggeessaa jiru injifachaa jiraachuu kan beeksise waraanni bilisummaa Oromoo mootummaan Bilxiginnaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuu osoo hin taane haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo hidhattoota isaarratti taasisaa jiru dandamachuu kan hin dandeenye ta'uu ifoomseera. Duula farra riphee lolaa jedhamu kanaanis loltoonni mootummaa gara kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti bobba'an dhumaatii guddaa fi hedduun madaa'uu kan eeru waraanni bilisummaa Oromoo meeshaalee waraanaa hedduus booji'uun mootummaan kasaaraa jabaaf saaxilamuu erga himee booda tooftaa lolaa kaayyoon siyaasaa fi tumsi uummanni Oromoo taasisaa jiru injifannoo waraana bilisummaa Oromoo keessaa shoora olaanaa qabaachuu addeessuusaa OMN gabaaseera. Hidhattoonni mootummaa Bilxiginnaa kunneen giddu galeessa Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo fi godina Shawaa Lixaa Abunaa Gindabarat keessatti ajjechaa sukkanneessoo gara jabinaan namoota nagaa irratti fudhachaa jiran addi bilisummaa Oromoo ibsa gidduu kana baaseen hadheeffatee yoo balaaleffatu ajjechaan gara jabinaan guutame kun tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo hidhattoota mootummaa irratti fudhate haaloo bahuuf kan raawwatame jechuun eeruunsaa ni yaadatama. Liban Jaarsootu qindeesse. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa lola waraana mootummaa Bilxiginnaa waliin gaggeessaa turan irra aanuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa lola waraana mootummaa Bilxiginnaa waliin gochaa jiruun irra aanee injifannoo galmeessaa jiraachuu beeksise. Gabaasti gidduu kana waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa irraa bahee akka addeessutti lola itti fufiinsaan godina Gujii Bahaa aanaalee garaagaraa keessatti gaggeessaa turan injifannoo boonsaa gonfachuun lola marsaa sana akka goolabe beeksiseera. Tarkaanfii fudhatame kanaanis waraana mootummaarraa loltoonni hedduun ajjeefamuu fi madaa'uun mootummaarraa kasaaraan namaa fi qabeenyaa qaqqabuun ibsameera. Gabaasa Wabii Waaqoo Gurmeechaa Gammachuu akka taanutti dhiyeessa. Lola cimaa waraana bilisummaa Oromoo Cibraa Soddon Booroo fi waraana mootummaa Bilxiginnaa gidduutti caamsaa 6 bara 2022 aanaa Gooroo Doolaa ganda Sanaansar jedhamutti yeroo 3 gaggeeffame irratti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo gonfachuutu himame. Guyyaa sana waraanni bilisummaa Oromoo Cibraa Soddon Booroo aanaa Gumii Eeldalloo ganda Malkaa Gubbaa jedhamutti dhukaasa cimaa qubsuma waraana mootummaa Bilxiginnaa irratti baneen waraana mootummaa hedduu ajjeesuu fi madeessuun ibsameera. Dabalataanis caamsaa 7 bara 2022 aanaa Gumii Eeldalloo ganda Boobaa jedhamutti lola garee lamaan gidduutti gaggeeffameen waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo gonfachuun ibsameera. Caamsaa 8 bara 2022 lola aanaa Liibaan ganda Mugaayyoo keessatti gaggeeffamaa ooleen waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaarraa hedduu ajjeesuu fi madeessuun injifannoo boonsaa galmeessuun gabaafameera. Duulli farra riphee lolaa jechuun waraana bilisummaa Oromoo ji'a tokko keessatti balleessuu jedhu erga labsamee baatiin darbus garee lamaan gidduuttuu lolli jabaatee itti fufeera. Iccitiin keessoo mootummaatii ba'aa jiru tokko tokko akka ibsutti duula waraana bilisummaa Oromoo balleessuu isa dhumaa gaggeessuuf hojjettoota mootummaa hunda duulchisuuf qophiitti akka jirantu dubbatama. Hongeen Itoophiyaa keessa jiru fayyaa haadholii fi daa'immanii qormaata jabaa keessatti kuffisuun ibsame. Hongee cimaa gammoojjii naannoo Oromiyaa kanneen akka godina Booranaa, Gujii, Harargee, Baalee fi kanneen biroo keessatti mudate lubbuu namaa fi beelladoota balaa hamaa keessatti kan kuffise yoo ta'u, hongeewwan waggoottan 40 darban keessatti biyyattiitti mudachaa as gahan keessaa kan ammaa kun daran hamaa ta'uu kan himameef yoo ta'u, fayyaa haadholii fi daa'immanii qormaata jabaa keessatti kuffisuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibse.
fandiin dhimma uummataa dhaabbata mootummoota gamtoomanii toora marsariitii isaarratti barreeffama barreessan bara 2020 irraa jalqabee bahaa fi kibba Itoophiyaatti roobni waqtii isaa eege yeroo sadaffaaf waan hin roobneef uummanni hedduun buqqa'uu maddiitti gaaga'amni namoomaa lammiilee hongee kanaan saaxilaman irra dhaqqabee hammaataa ta'uu fi uummanni miliyoonii 8 ol ta'uu miidhamuu beeksiseera. Sirni tajaajila fayyaa Itoophiyaa jalqabumaa haala rakkisaa keessa ture irratti dhiibbaa cimaa geessisaa jiraachuu kan eeru barreeffamni fandiin dhimma uummataa dhaabbattoota mootummoota gamtoomanii kun du'aatii haadholii fi daa'immanii akkasumas tamsa'ina dhukkuboota daddarboo xiqqeessuuf yaaliin biyyattiin taasisaa turte gadaanaa ta'uusaa maddiitti haalichi balaa keessa waan jiruuf tajaajilli fayyaa haadholiif kennamu akkasumas eegumsi fayyaa fi mirga dubartootaaf taasifamuu malu saffisaan babal'achuu akka qabu akeekkachiiseera jechuun kan gabaase Liban Jaarsooti. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kan mangammaa ture waan hordoftaniif hedduu galatoomaa horaa bulaa. raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar